السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو لي كي كبجمو جرجتو عندي كيسانو بقنا جراتني وروني channel kana faharatatan akka gara channel kana duftan kabajaadhaan isin gaafadha isin jaalladha kotta gara channel muhee oro isin jedha hayye har'a dhaamsa bareedduu takkaan isin qaba gara dhaamsa kennaatitti haada bara nama tokko jira obboleewwan kiyya namni kun biyya Iraaqi mana foonii qabaa foon gurgura guyyaa tokko osoodhuma makiinaa yaabbatee deemu kararratti dubartii wayii taajjeeffamtee kararra jirtu billaadhaan waraanamte argee itti goree namni kun argee itti goree ogguu inni ilaalu dubartiin duutee jirti. Ummanni argee namni argee itti iyye situ ajjeeseedhe. Wallahi ani najjeefne ani akkanatti arge makiinarraa bu'ee nama kana hin birmadhaaf jedhee gabbu'ee arge malee ani najjeefne jedhee waakkate namni kun. Poolisitti bilbilanii poolisiin hin dhufte nama kana fuutee mana hidhaatti darbite. Mana hidhaatti darbitee in qoratanii amani jedhaniini wanni amanuun jiru ani najjeefne jedheen akkasumatti ji'a lama eega ga'ee manni murtii irra kenne murtii du'aa jechuudha hin ajjeefame osoo hin ajjeefamin duratti guyyaa haga naatitti jechuudha qaxaroo qabanii fi guyyaa haga naatitti hin ajjeefamta jedhanii qaxaroo qabanii fi mana hidhaa ture mana hidhaa sanitti deebisanii achiin booddee guyyaan itti ajjeefamu sun gahee hin fidanii bakka itti ajjeesuu edan san na dhaggeeffadhaa hin jedheen ani obboleewwan kiyya ani garuu dubartii kanan ajjeefne garuu wanni hadha ajjeefamaa jiruuf sababa birooti sababni suni ani tanaan dura doonii qabaa doonii irra dalagaa nama fuudhee bakka biraa geessee deebi'ee ammallee wannedha osoodhuma akkas hojjedhu guyyaa tokko dubartii wayina wajjin yaabbattee dubartiin sun baay'ee bareeddi natti toltee eega na bira bu'anii martuu anillee doonii daangaa bishaaniitti dhaabee bu'ee dubartii tana jala deemee mana isiin galtu dhaqee dubbisee yaaboo si qaadhimachuu barbaada akkamiin jedheeni jennaaniin hin barbaadu jetteen dubartiin tun hin barbaadu jennaaniin itti dhiisee biraa deeme poleessi kenna kun turtee gaafa waggaa sanitti jechuudha ammallee doonii yaabbatuuf dhufte dubartiin tuni gaafa dhuftu kana daa'ima wayii daa'ima qabdi daa'imni kaisiiti daa'ima kanaan wajjin dhufte daa'imicha wajjin dhufte jennaaniin ammas itti haasa'e aboona waliin jiraadhu ani si jaaladhee jiraan jedheen hin barbaaduu jetteen hin kadhate ani yookaan daa'ima kana si jala ajje na wajjin jiraadhu hin barbaadu jetteen in turre in diddee achi fuudhee daa'ima isii miila qabee gararraase bishaan keessa gachuube in didde saniinillee in ajjeese moo ishii jetta in ta'u jetteen in ajjeese daa'ima isiillee dinnaanii hin ajjeese achi ka'ee doonii tana gurguradhee mana foonii kana banadhe kanaafuu ani hadha sababa
haadha daa'imaa san ajjeese daa'ima wajjiin ajjeeseef ajjeefamaa jira malee ani dubartii tana anin ajjeefne nama ajjeese barbaadaa jedheeni ani hadha naa galtee jedhe dubbiin jedhan. Namni nama ajjeese haga fedhes yoo ture hin ajjeefama kan jedhamu. Namni nama miidhe haga fedhellee yoo ture miidhamuun isaan oolu kan jedhamu. Kanaafuu obboleewwan tiyya dhaamsa kana waa irraa barattan jedheetiin isiniif dabarsee kanaafuu akka itti gammaddan abdiin qabaa. Jabaadhaa. Linkii kanas muhee ooroo kan jedhu subscribe like share gochuu hin rahmatinaa. Wal haa guddifnu. Isin jaalladhaa. Galatoomaa. Waan yeroo teessan qaalii naa kennitanii na dhageeffattaniif naa jiraadhaa jajjabaadhaa hundi keessanuu isiniin jedha. ولو بعد حين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.